Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa sagantaan kun sagantaa fayyaa yeroodha yerootti isiniif darbudha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu furdina hir'isuudhaaf keessattuu yeroo baay'ee shamarran dhimma kana irratti baay'ee sammuun isaanii yerootti miidhamu argaa jirra. Furdina qaamaa yookiin boorcii hir'isuudhaaf maal gochuu qabdu keessumaa nyaata irratti xiyyeeffanna. Nyaata akkamiidha kan boorcii yookiin immoo furdina garmalee namatti fidu? Nyaata akkamiirraa of eeggachuu qabna kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa isin jenna. Tarii namoonni haaraan gara YouTube chaanalii keenyaa dhuftan yoo jiraattan yoo jaallattan qofa subscribe mallattoo bilbilaa tuqaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkasumas hordoftoota chaanalii keenyaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu wantoota furdina nutti fidan yookiin immoo wantoota akkamiirraa of eeggachuu qabna kan jedhu ta'a. Amma xumura sagantaa keenya nu hordofaa. Akkuma beekamu tokkoffaa kan waliin ilaallu furdina garmalee kan namatti fidu yookiin immoo namoota furdina hir'isuu karoorfataniif wanta isaan irraa of eeggachuu qaban keessaa dinnicha. Akkuma beekamu nyaata dinnichaa baay'inaan soorachuun yookiin immoo baay'inaan fayyadamuun rakkoo kanaaf nama saaxila jechuudha. Anniisaa guddaa of keessaa qaba akkasumas immoo kaarbohaayidireetii guddaa of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf dinnicha keessumaa dinnichaa wal qabatee waan baay'ee kaasnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana baay'inaan kan ta'e namoonni baay'een kan fayyadaman chiipsii jechuudha. Chiipsii dinnicharraa hojjetamu jechuudha. Baay'een namoota baay'inaan yeroo isaatti sooratan namoota baay'eetis yeroo itti suusitti argina jechuudha. Kanaaf chiipsii baay'inaan nyaachuun yookiin dinnicha baay'inaan nyaachuun furdina garmaleef nama saaxila. Anillee waan ofii korraa ka'e isinitti himuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'inaan nyaachuu dhiisuun gaariidha. Keessattuu namoonni furdina baay'ee qabdan of eeggatanii gaariidha. Lammaffaatti namoota baay'ee biratti kan beekame kan of ilaallu dhugaatii mi'aawaa ta'e keenyuma dhugaatii saamsaman baay'inaan fayyadamuu kan jedhu ta'a. Kana jechuun fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni baay'een gaafa dheebotan bishaan dhuguu caalaatti laslaasaa fi lallaafaa kanneen akka faantaa, kookaa fa'aa wanta mi'aawaa ta'an baay'inaan dhuguu filatu jechuudha. Kun immoo miidhaa guddaa namarraan ga'a. Akkuma beekamu laslaasaa keessaa lallaafaa keessaa sukkaarri tiispuunii maankaa 5 hanga 6 yookiin immoo 5 walitti keessatti argama jechuudha. Kun immoo furdina garmalee nama saaxiluu danda'a. Kanaaf baay'inaan fayyadamuu irraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni suusiitti ta'ee guyyaa guyyaatti 2-3 dhugan baay'ee isaanii jiru. Kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa wantoota mi'aawaa wajjin wal qabatee kanneen akka nyaata kanneen akka chokkolaataa fi aayiskiriimii baay'inaan namooti fayyadaman jiru. Chokkoleetii namoota baay'inaan margetti suusii kan itti ta'an baay'een isaanii jiru. Akkuma beekamu chokkoleetiin sukkaara guddaa of keessaa qaba. Akkasumas immoo fedhii nyaatallee baay'ee dabala namoonni chokkolaataa yommuu fudhatutti jechuudha. Kanaaf chokkolaataa baay'inaan fayyadamuun yeroo baay'ee fayyadamuun ulfaatina qaama olaanaa yookiin immoo keenyaaf boorciis namatti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii irraa of qusachuun baay'ee keessattuu namoonni baay'ee furdoo taatan dhiiras ta'e shamarran utuu nyaachuu dhiistanii gaariidha. Warri kaanis immoo utuu hir'istanii gaariidha kan jedhu dhaamsa kun dabarsuu barbaada. Inni kan biraa akkuma beekamu aayiskiriimii illee ta'uu danda'a. Aayiskiriimii namoonni baay'een ni fayyadamu. Sukkaara guddaa waan of keessaa qabuu fi kanneen illee irraa of qusachuun yookiin hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa foon baay'inaan soorachuu. Fakkeenyaaf amma foon diimaa ta'e namooti baay'inaan sooratan baay'een isaanii jiru. Kun immoo dhiibbaa guddaa isaanirraan ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti fooniif bu'aa foonii hir'isuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa kan waliin ilaallu ruuzaaf paastaa baay'inaan yeroo hedduu fayyadamu. Akkuma beekamu kompleeks kaarbohaayidireetii kan jennu of keessaa qaba. Namoonni ruuzaaf paastaa keessattuu ruuzii adii boorcii nama baasuu, sheeppii nama balleessuu, ulfaatina qaama garmalee fiduu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf baay'inaan soorachuu dhiisuun gaariidha. Hir'isuun nyaata garaagaraa fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan kan waliin ilaallu looyizii keessattuu ocholoonii zayitii isaa ta'uu danda'a yookiin immoo dibata isaa akka namooti baay'een daabbootti godhatanii kan fayyadaman jiraachuu danda'u. Kun immoo dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a. Ulfaatina qaama baay'ee dabala jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu wanta kana fayyadamuu irraa of qusachuun gaariidha. Namoonni furdina hir'isuudhaaf karoora qabdan immoo utuu nyaachuu dhiistanis gaariidha kan jedhu isin dabarsuu barbaada. Kan biraa piizaa bargarii yeroo hedduminaan fayyadamu. Namooti piizaa bargariin nutrientii guddaa of keessaa qaba, miisaa guddaa of keessaa qaba.
kanaaf amma sukkaara sassaabni kan biraas immoo hol aanaa waan ta'eef nyaata akkasii kana hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu namoonni borcii garmalee qabdan yookiin ulfaatina garmalee qabdan nyaata kana utuu dhiistanii gaariidha kan jedhu dhaamsa isin dabarsuu barbaada. Gabaabumatti nyaatawwan kunneen nyaata jajjaboo jedhamanidha kan ulfaatina qaamaa dabaluu keessatti gahee olaanaa qaban jedhamanii fakkeenyaaf gama biraatiin immoo energy kan jedhaman keenyaaf amma dhugaatiiwwan saamsamuu ta'an kookaas dabalatee energizer kan jedhamanii kanneen irraa fayyadamuudhaaf qusachuun illee baay'ee barbaachisaadha. Ulfaatinni qaamaa keessan ol ka'uusaaf gadi buusaa akkamitti baruu dandeenya kan jedhuu fi ulfaatina qaama keessanii erga kiilogiraamaan bartanii booda dheerina keessan baruu qabdu. Kana jechuun fakkeenyaaf ulfaatinni kiiloo 60 yoo ta'e dheerinni koo meetira 1 seentimeetira 50 yoo ta'e body mass index kan jennu kaalkuleet goonee baruu qabna jechuudha. Kana jechuun body mass indexiin wal qixa ta'a ulfaatina fakkeenyaaf ulfaatinni koo kiiloo 60 yoo ta'e kiiloo 60 irraa dheerinni koo immoo kiiloo meetira 1.5 yoo ta'e 1.5 baay'isu 1.5 jechuun square gooti jechuudha. Haala kanaan waliif hirtanii kiiloo irraa meetira square argattu jechuudha. BMI sirriin 18.5 gadamee 4.9 kanaa ol yoo ta'e ulfaatina qaamaa hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Kan dabalatattis immoo sochii qaamaa gochuunis akka jirutti ta'e jechuudha. Nyaataan control gochuun dandeenya. Gama biraan immoo ulfaatinni qaamaa keessan akka dhaabbitti eegamu yoo barbaaddan ciree baay'inaan nyaadhaa laaqana giddu galeessatti akkasumas immoo irbaata xiqqeessaa nyaadhaa isin jechuun barbaada. Namoota jaallataniif sheer godhaa. Fayyaan dhabinaa Dr. Naafii Argeetuuti.